falmii mirga keetiif bilisummaa keetiif mirga namaa hin tuqin keetiis hin tuysisin ballama kee kabaji yeroo isaatiin wajji of beekuu jechuun namni of hin beekne orma si beeku fira si beeku diinas waliin beeku kanaafuu of beekuu jechuun oromummaa yennaa jedhu abaluu oromummaa nama jechaan of beeka jechaan of beeka jechaan immoo aadaa isaas seenaa isaas afaan isaas biyya isaas sirna guddaa safuu isaas ayyaana isaas jiruu isaas jireenya isaas beeka jechaadha. Yaayya shanan jedhe yaayya shanan jechuun yayyaba shanan jechuun yayyaba shanan beekumsa jechaan namni iyyuu waan beeku fakkaata waan beeku fakkaata wanni nuyi beeknu oromummaa sanaa moo waan gara biraa qabeenyaa abbaan kanuma argetti nu uffataa yakka loonii ilmee keenya kanatti guddisaa jirraa oromummaatti guddisaa jirraa jennee akka of gaafannuufi. Falfala jedhama waan ittiin nama falfalan. Falfalli suni waan beektu si wallaalchisa. Oromoon hoggaa wan abaaru waan beektu wallaali waliin jedha. Waan beektu wallaali jechaan abaarsa hamaan. Daandii guddinaati karaa qaroomaati. Waa xiqqoo dubbadhu hedduu dhaggeeffadhu. Badii tee fudhadhu ceebuu tee buufadhu. Dhugaarraa hin fagaatin kijiba hin dubbatin namayyuu hin fakkaatin ifta'uu hin qaanfatin. Bagana ganduftanii jedha asitti isinii waliin argamee kana waanan beekurraa hanga xiqqashuu tokko akka waliin hirmannuu fi warra asitti na affeere koree waaqeffataa akkasumas immoo warra afran qalloo akkana as dhufuuf na dandeessisee galata guddaadhaan galchaa fi isiniifis kana dhaga'uudhaaf waan dhuftanii fi galata guddaadhaan isinii galcha. As keessaa warri islaama taatanis yoo jiraatanii warri kiristaana ta'es yoo jiraatanii Yesuus gizee takka dhugaa beekaa dhugaan isin bilisoomsa jedhaniitu barsiisan. Dhugaa beekaa dhugaan isin bilisoomsa jechaan kuni inni dhugaadha. Namni otoo dhugaan beekin bilisoomuu hin danda'u. Dhugaa jechaan maal jechaadha? Isa jedhu irratti akka dubbannuudhaaf egaa dhugaa jechaan maal jechaadha? Dhugaa beekaa kan nama bilisoomsu eega dhugaa ta'e dhugaa beekaa dhugaan isin bilisoomsa eega jedhame dhugaan kunuu maalii waan jedhu irratti akka dubbannuuf. Dhugaa Waaqiyyuu namuma uume hundaaf kenne uummata uume afaan akka dubbatuu fi Waaqi dhugaasaa keessa kaa'eeti waliin uume.
Wanni har'arraa wajjin dubbachuu isinii waliin dubbachuu fedhu dhugaan Oromoo kun maal fakkaataa isa jedhudha. Akkan isiniif hime namni hundumtuu gochi hundumtuu namni afaan tokko dubbatu uummata Oromoo duwwaa otoo hin ta'in uummata waaqi uume hundumtuyyuu dhugaa fi qaba. Wanni nuyi har'a dubbannu waa'ee dhugaa Oromooti. Waa'ee dhugaa Oromoo kana akka waliin dubbannuudha kanan yaadu. Yoo akka sana taate dhugaan Oromoo maal jedhama? Dhugaan Oromoo argaa dhageettii Oromooti. Argaa dhageettii jechaan argaa jechaan yooma har'a argan jechaan dhageettii jechaan waan darbee waan har'a hin jirre jechaan gadaan duruu jira. Gadaa duruu jiru kana har'a argaa jirra. Abbaan gadaa har'a jira. Kanaafiyyuu argaa qabna. Gadaan immoo duruu jirti. Gadaa dur jirtuuf immoo dhageettii qabna. Kanaaf argaanii fi dhageettiin walirraa adda bahee ni ilaalamu. Argaa dhageettiin Oromoo dhugaa Oromooti. Yoos Oromooni eessaa dhufee jedha. Oromummaan dhumti kuniyyuu eessaa dhufte jedheeti dubbata. Oromooni isa jedhu irratti isarraa kaafneeti dhugaa Oromoo kana maal akka inni fakkaatu akka dubbannu ni barbaadu. Oromooni uumeen walaabuu baatee jedha. Walaabu bishaan ganamaa bishaan uumamaa jedha. Uumeen walaabuu baate jedhan kun maali yoo jenne achirratti ka argitan kun otoo rabbi waaqni homaa tokkoyyuu uumin dura addunyaan har'a arginu kun bishaanii jedheeti Oromoon kan irraa himu. Bishaan kuni bishaan gubbaa fi bishaan goodaa jedhamee beekama. Bishaan gubbaa fi bishaan goodaa kun walitti yoo yaamamu maqaan walaabu jedhama. Walaabu kun bishaan ganamaa. Ganama jechuun akka kan faranjii nama original yookiin immoo beginning yookiin immoo primordial. Kun hundumtuuyyuu wanni inni agarsiisu kan dura otoo homtuun jirre ture ka irraa wanni hunduu uumamee jechaadha. Kanaaf kan gubbaatti argitan kun bishaan ganamaa bishaan uumamaa kan jennu kuni walaabu. Oromoon waa'ee uumamaa waa'ee waaqi waan uume hundaayyuu walaabuu kana keessaa baatee jedha. Uumeen walaabuu baatee jecha hedduun keessanii ka'anii har'a isinitti himuutoon ta'in bitti lafuma Oromoon jiru hundumaatti namni jaarsa gaafatee beeku wanni uumame kun eessaa dhufe jedhanii yoo gaafatanii jaarsi Oromoo dur uumeen walaabuu baatee jedha. Walaabuu nuyi jennu kunoo kana fakkaataa jechuudha. Waan bishaan walaabuu jedhamu kana keessaa waan hundaa hoggaa uumuuf kahe amma ga bishaan walaabuu kana dura homtuu hin jiru waaqa tokkicha malee bishaan walaabuu duuba homtuu hin jiru jechaadha. Waaqa kanatti bishaan kana bakka shanitti addaan baase. Dura bakka lamatti addaan bahee jiraa'u ka gubbaa bishaan gubbaa kun bakka sadiitti addaan bahe. Bishaan goodaa kun bakka lamatti addaan bahe. Ka gubbaa sadanii ka godaa lamaan yoo waliin deebiftan meeqa ta'a? 5 ta'a. Oromoon bishaan akkanatti addaan bahe kanaani yaayyaa shananii jedha. Yaayyaa jechaan yayyaba jechaadha. Yayyaba shanan jechaadha. Yayyabi shanan kun
uumaa hundaa'u keessa jira akkan isin agarsiisuu yaadu amma itti aansee wanni waaqi uume kan yayyaba shana kanatti hin baane hin jiru jechaadha. Bishaan gubbaa bakka sadiitti bahe sana maali jettanii yoo gaafattanii samii yookiin qoolloo jedha Oromoon durii, qoolloo asii ol arkitan kana kan amma samii jedhan. Lammeessoon bishaanuma san, sadeessoon wanna qaama kana keessatti galu, qola kana keessatti, samii kana keessatti galu ka akka urjii, ka akka ji'aa, ka akka aduu kuni qaama qoolloo kana keessatti warra galan sadeen. Yoosi urjii, ji'a, aduu sana bishaan gubbaa kana keessaa baase. Bishaanuma immoo ka ittaan immoo qoolloodhuma sana waan sadan kanatti addaan baasee jechaadha waaqi. Bishaan goodaa kana bakka lamatti baase. Bishaan goodaa kana bakka lamatti inni baase lafa gogaadhaa fi bishaanumatti addaan baase. Kun walitti deebi'ee shan ta'a. Shanan kanaan yaayyaa shanan yookiin yayyaba shanan jechaadha. Afaan Faranjiitti yoo deebisanii the five fundament jechaadha. Wanni hundumtuu irratti ijaarame akki Oromoon addunyaa kana itti ilaalu, akkinni waan uumame kana hundumaa ittiin beeku, akkinni aadaa isaa keessatti waa hundaa ittiin adda baasee beeku kuni shanan innuu gamni tokko lama ta'ee gamni tokko sadii ta'u yayyaba shanan kanaanii jechaadha. Amma kaduraa inni bakka shanitti baase jenne yoo namuma fuunee ilaalle namni miila lama qaba, harka lama qaba, mataa tokko qaba. Yayyabuma shananii sanaan yayyabame namummaan illee wanni kaanis maaliin akka inni yayyabameef maal akka inni fakkaatu irraa dubbachuuf deema. Amma rabbiin waaqi uumaa uume kana yayyabuma shanan duraa aanse kanaan hin uumne. Warri kiristiyaanaatii fi warri islaamaa Waaqayyo guyyaa jahatti waan kana hundaa uume guyyaa torbaffaa boqotee jedhaniitiin isin barsiisan. Ka Oromoo ammoo waanni guyyaa 27 itti fudhatee jedha. Waan uumame hundaayyuu guyyaa 27tti uume. Guyyaan 27 kun kan waaqiitti waan uume hundumaayyuu qajeelchee sirreessee fixate ayyaana jedhama. Ayyaana jechaan kunoo asirratti kan argitan 27. Ayyaanni 27 kun kan takkaan takkeetu jira, takka takkaan deemutu jira. Caaraa, sorsa, arba, gardaaduma, gidaadaa, ruuda, algaajima, walla, lumaasaa, rubruma. Warri jedhan ayyaanni 11 kuni warra waaqi waan uume guyyaa tokko tokkoon uume. Wanni takka takka akka Oromoon jedhutti waaqi guyyaa lama itti fudhate. Wanni inni uume takka takka immoo guyyaa lama itti fudhate. Warri guyyaa lamatti uumamani areerii duraa, areerii bal'oo, adulaa qaraa, adulaa bal'oo, bitaa qaraa, bitaa bal'aa, basaa qaraa, basaa bal'aa, maganeetti jaarraa, maganeetti birriitti jedhamu. Warri kun wanna Waaqayyo uume guyyaa lama itti fudhatee inni uumeedha jechaadha. Wanna immoo lama guyyaa sadii itti fudhate. Guyyaa sadii kan fudhate ayyaanni sanbaan duraa, sanbaan bal'aa, sanbaan dullacha. Garba duraa, garba bal'aa, garba dullacha.
warra kanarratti immoo guyyaa sadii fudhatee kan inni uume. Kanaafiyyuu sunsuma sadeen kan warra takkaan takkee warra lamaan yaaduu fi warra sadii hin yaadu kanaanitu waan uume hundaa'uu fixatee xumuree amma waan yoomire kan inni nama uume ka jedhantu jira. Kan waan inni nama uume fedhuma waaqa kanaatiin namni akka amma warri kiristaanaa fi islaamaa jedhan waaqi dhoqqeerraa akkana walitti tuttuqeetii nama fakkeessee uumee hafuuratti baafatee kan jedhan sanaa miti. Eega wanni hundumtuu uumaan hundumtuu xumuramteeti xumuramteeti bishaan goodaa kana keessa namichi horo jedhamu bishaan goodaa kana keessaa ofumaan bahee bishaan goodaa sana keessaa bahee horo kan jennugaa fakkeenyumaaf kan achirra keenya horo kan yoo akka kana ta'e dhalaani hoo eessaa baheree waan jedhamutu fa'a. Amma warri kiristaanaa fi islaamaa wanni jedhan lafee cinaachaa gara bitaa kana keessaati rabbiin lafee tokko fuudhee dhalaa irraa uumee sanaan hawaa jedhee jedhan. Ka Oromoo akkanan jedhe. Ka Oromoo gaafuma horo bishaan goodaa sana keessaa bahu rabbiin akkana waaqni ogaa akkana garagalee mil'atu mil'uu waaqaa sanaan horo bakka lamatti bahee jedha. Bakka lamatti bahe malee lafee takkarraa miti beekaa. Kuni wanni Oromoon jedhu kun walqixxummaa dhiiraaf dubartii jedhanii har'a odeessaniihu uuma Oromoon irraa himu keessatti walqixxummaa sanatti jira. Bakka lamatti addaan bahee horotu bakka lamatti addaan bahee gamni takka dhalaa tahee gamni takka dhiira tahee horo kun yeroo dura bahee dhiiras dubartiis waan jedhamu ifuma keessaa qabaa. Fedhii if keessaa alaan qabu. Eega horo bakka mil'uu waaqaatiin bakka lamatti addaan baheetu fedhii isaaf isii ka isaa isii keessa jiraachuun ka isii isa keessa jiraachuu isaan baruu danda'anii isaaf isiinillee ka itti dhufte ka itti dhalatte akkanaa jedha Oromoon. Kanaafiyyuu namni nama ogaa jennu dhiirris dubartiinis horoo kana keessaa bahee horoo kanatu duruma isaayyuu bakka lamatti bahee horoo jechaan ka horan warra kan nama hore jechaan. Amma Addaami jedhanii warri kiristaanaa warri islaamaa dubbatan kun akka kan Oromootti immoo horoo jedha. Amma waan kana ogaa dhaggeeffattan wanni kun immoo wannuma kitaabii yookiin matsaafii warra kiristaanaayyuu kanuma jedha. Ka Oromoo kun akkamittiinitu kanaan wal fakkaatee jettanii yaaduu dandeessu. Kitaabummaan amma matsaaf qudusii jedhamu kun akka amma jirutti otoo hin ta'in uumaa duriitiin ancient Egypt waan jedhanti jira ka Oromoon irraa burqe ka har'aa amma seenaansaa dhokatee hafe uummata Kuush jedhamu ka isaatiin matsaaf qudusii kun utuun katabamiyyuu dura akka aadaatti Old Testament ka jedhan kun amma sila waa'ee yaayyaa shananii dubbanneerra. Yaayyaa shanan kuniyyuu ka isaanii the 5 books of Moses kitaaba Muusaatu xaafe jedhan shananii waliin wal fakkaata. Sunuu utuma kitaaba matsaaf qudusii yookiin macaafa qulqulluu jedhanii har'a barsiisan kanan ta'in duraayyuu aadaa warra Kuushii isiniin jedhuudhaaf
kanarraa kaanee wanni inni wal fakkaatus hundee isaatutuu kan keenya quraanyaadhuma keenyaan sansalatuma keenyaan nu hidhaa jiranii waanuma nu hin beeknutu haareessanii nu deebisanii akka waan nu hin beekne wanna sana keessaa iddoo hin qabne fakkeessu. Kanaaf Oromoon duraanuu wanni kun kan saati kan kanarraa hafte hoo gaariin bada cuftiyyuu kan Oromooti. Amma waan waaqeffataa dubbachuu waaqeffachaani aadaa Oromoo keessatti waan shanitu jira isa itti dhufna. Waan shanan kana keessaa wooma tokko waan Oromoo taasisu keessa waan shantu jira wanni Oromoo taasisu waan shanan sana keessa waaqeffataan isa tokko isin jechuun. Amma sila wanni hundumtuu bakka shanitti bahaa bishaan gubbaa bakka sadiitti bahee bishaan goodaa bakka lamatti bahaa sun immoo yaayyaa shanan jedhamaa isinin jedheera. Oromoon yoo dur aadaadhaan mana ijaarratu seera yaayyaa shananii sanaan ijaara. Amma asitti gamni tokko sadii hin argitu, gamni tokko lama. Tokko isa gama kana jiru lamaan yoo ilaaltan amma kan asitti argitan kun inni kun karra balbala karraati, kun immoo balbala manaati. Kun lafa goorduuba hin jedhanii badaa hin jedhanii Oromoon akka biyyaatti yaama. Badaan kun lafa keessummaan alaa dhufu taa'uudha. Amma akka har'aatti saaloon jedhani. Bakki kun bakka waatti bilcheeffatanii. Bakki lamaan kun bakka waatti bilcheeffatanii. Bakka kana ijoollee durbaa hin heerumintu bula. Bakka kana ijoollee dhiiraa hin fuudhinitu bula. Gidduun kun diinqa yookiin boroo jedhama. Diinqa kana immoo abbaa warraaf haadha warraatu bula. Meeshaan boroo kana taa'u kan akka caaccuu, kan akka kallachaa, meeshaan kabajaa qaban, meeshaan dhugeeffata Oromoo wajjin waliin jiran, ka akka horooroo, ka akka siiqqee, ka akka subbaa diinqa kana keessa taa'a. Diinqi kun balbala iddoo kanaatti gulantaa qaba. Gulantaan kun seera. Gulantaan beektu miti isin hunduu. Gulantaan seera. Namni alaa ol seene goorroo duuba kana yookiin badaa kana keessummaa namni alaa dhufe seenuu danda'a. Gola kana warratu seena. Diinqa kana seenuun abbaa warraatiif haadha warraa yoo hin ta'in namummaan mana keessaayyuu yoo hayyama qabaate malee diinqa kana hin seenu. Kanaaf gulantaa qabaa isiniin jechuudha. Wanni akka beektan fedhuudha. Wanni kun yayyaba uumaa waaqaa duraatiin wal fakkaataa argitu akkuma bishaan gubbaa sanatu gamni tokko sadiitti bahee gamni tokko lamatti bahaa jechuuf. Kuni akkatti Oromoon amantii isaa waliin yookiin dhugeeffata isaa waliin wal fakkeessee lafarratti aadaan inni hojjetatu. Aadaan inni hojjetu yoo mana ijaaruu tahe, yoo horii horachuu tahe, kanuma fuulaa baatee fi kanuma waliin seeruma dura uumama keessatti kennite sana duukaa deemtii jechuudha. Wanni takka Oromoon waan koolaa waan jedhu qaba. Waan koolaa jechaan shimbirri barrisu kun waan koolaadha. Shimbirri barrisu kun seera uumamaa kana inni addaan baasuun nama rakkisa. Maal jennaani shimbirri kun maal jedhan baallee qaba.
bineensi dhibii ka baallee qabu hin jiru yoo shimbira ta'e malee. Shimbirri kun akka namaa miila lamaan deema. Nama miti ammoo seera yaayyaa shananii kana itti seenuu dida. Waan inni itti seenuu diduufi Oromoo waan koola qabu hin nyaatu. Odoo Xaaliyaaniin hin dhufin dura Oromoon lukkuu amma isin jettan hindaaqqoo amma jennu kana hin nyaatu. Waan koola qabu hin nyaatu. Amaarri nuyi amma jennu kun odoo Xaaliyaaniin hin dhufin dura lukkuu hin nyaatu. Nyaatee hin beeku. Amma doorootii yookaan isiniin jedha waan nigista saabaa nuu lukkuu nyaataa baatee isin itti fakkeessan. Xaaliyaanii irraa fide afaan iyyuu lukkuudhaaf iyyuu woordii hin qaban. Xaaliyaaniin yoggaa dhufe yoggaa lukkuu tolchan timaatimiidhaan tolchan. Timaatimii kanaan Xaaliyaaniin pomodoro jedha. Pomodoro jecha kana waxii hindaaqqoo jechuu itti fakkaate yedooroo waxii jedhan malee wanna kana sanan dura eenyuun yoo gaafatan dooroo waxii Xaaliyaaniin otoo hin dhufin Amaarri hin nyaatu. Maaliifi seera Old Testamentii sana keessa seera Musee sana keessa waan koola qabu nyaachuu waan dhowwutu jiraafitu akkana. Amma wanni seera Musee nuyi jennu suni Amaarri oriiti jedheeti akkuma waan inni kan isaa duwwaa ta'eetti dhiyeessuu barbaada. Wanni sun kijiba. Innuun yookiin numaa waliin ture waan gara itti badee warra seehaaf waan biraa of sehe yoo ta'e malee yookaan immoo innuu keessaan qabu guyyaa keessa barate wanni seera Musee jedhan yookiin immoo kiristaanummaa dura aadaan namni horatee qabu aadaa ancient Egypt sila jennu sanarraa kakuush horate suni kun seera Oromoo waliin jira. Waan koola qabu nyaachuu dhiisuunis sanumarraa dhuftee isiniin jechuufi isa immoo Oromoon akkamitti yaayyaa shananitti galchee gubbaa kan argitan amma lukkuu kilaasifaayin koole jechaan waan koolaa kana kilaasifaayi kan inni godhe lafanni jiraatuun risaadhaani allaattii qilleensaa jedha. Allaattii qilleensaa jechaan ka ol fagaatee jiraatu sana. Ka gidduu kana jiruuni allaattii raqaa jedha Oromoon. Amma ka akka rumbichaa, ka akka domboo warri kunoo waan du'e kana nyaatu warra sana gidduu jiru. Shimbira kan inni jedhu immoo warra gara gadii kana adii sanarra jiraatuun immoo shimbira jedhu. Shimbirti lafaa immoo ka akka guchii fa'i. Shimbira lafaa. Shimbirri galaanaa immoo daakkiyyee fa'i. Amma kana yoo argitan gubbaan sadii gooti meeqa? Lama. Walitti maal? Yaayyaa shanan seera yaayyaa shananitti galche kanallee